Eegaa murteen koo kan dhumaa qe'ee dhaloota koo dhiisee deemu imala koo gara Adaamaa taasise Boontuu bira. Boontuu jechuun mi'iyyoo yeroo dhumaatiif waliin tureessan baay'ee gara laafeettidha. Seenaan isiitii fi koo akka saantima fuula lamaati. Saantima fuula lamaa jechuun maal jechuudha? Boontuun dhalattuu magaalaa Bishooftuuti. Abbaan ishee daa'imummaan irraa du'e. Haati ishee isii fi obboleeyyan lamaan isii duuba guddisuuf mana namaa keessa biddeena baasaa qoraan gurguraa isaan guddisti ture. Isheenis jireenya rakkinaa fi gadadoo baay'ee faana feelinsoo walqaba guddatte. Humni harmee ishee lafaa dhufee akka duraa bada gammoojjii deemtee hojjechuu dadhabde. Kanaaf bakka harmee ishee buutee umrii ijoollummaatiin hojjechuu eegalte. Garuu maallaqni isheen ji'aan argattu mana kiraa fi nyaata isaayitu dadhabe. Kanaaf jecha hojii akka kanaa hojjechuuf dirqamte. Obboleeyyanii fi harmee ishee lubbuun tursiisuuf Adaamatti warshaa saamunaa keessa qaxaramtee mindaa 3,000 hojjechuu eegalte. Jireenyi itti fufa. Eegaa guyyaanis guyyaan bakka bu'ee jiinis ji'aan dhalatee baatii 4 geenye. Boontuun sirriitti amala qabeettii ofii ishee dhiistee namaaf yaadudha. Sanbooda jechuu barbaadina kaata. Sanbooda araada itti dhiyaatu miti. Nama araada qabu yoon arge harmee koon yaadadha. Boontuu jaalala dhugaa san jaalatana qabeen. Isheenis akkasuma humnaa ol na jaalattee tokko keenya yaadna. Amma xinnoo abdii jiraachuu horadhe. Boontuun amantii kiristaanaa hordofti. Ani immoo musliima. Amma karaa kamiin anaa fi isillee jireenya kana keessaa akka baasu yaaduu eegalle. Waliin mari'annee murtee tokkorra geenye. Eegaa turtii ji'a 4 booda Adaamaa irraa gara Bishooftuutti galle. Maallaqa 2,000 mana nyaataa xinnoo ishee eegalle. Amma xiqqoo ija banachaa dhufne. Namnis nu barachaa dhufee maamila baay'ee argachuu eegalle. Eegaa maallaqa argachaa mana keenya guutuu dhuunfanne. Kanaaf amma murtee jireenya keenyaa tokko murteessuun dirqama tahe. Boontuu waliin gaa'ila ijaarrachuufiin murteesse. Hayyee yeroon akkas isiniin jedhu gaafiin tokko sammuu keessa isin naannahuu danda'a. Waan ati amantii musliimaa taateef waan isin amantii kiristaana taateef naannahee jira nutti himite. Eegaa garaagarummaa amantii tokkoon keenya akka amantii jijjiiruu qabnu murteessine. Eegaa boontuun garaa koo dhuftee amantii musliimaa fudhatte. Alhamdulillah wa shukranillah. Mashaallah. Lamaan keenya gara rabbiitti deebinee kan darbeessa araarama gaafanne. Badii hedduu hojjanneera. Garuu rabbiin namaaf irra darba akka namaa miti. Karaa shari'aan nikaa godhannee cidha xinnoo qopheessine. Gammachuun mana keenyatti deebine. Mana nyaataa waggaa tokko erga dalayne booda boontuun biyya ormaa deemee dalagu malee jette. Tana qawween. Ani garuu gatiin sirritti jaaladhuuf yaada kana fudhachuun didee daqiiqaa muraasa akkanarraa fagaattu hin fadhu. Addunyaa kanarraa sababa isii fi abbaa koo jira waan ta'eef. Isheen garuu cichitee deemu malee jettee anis dhorkuun koo itti fufee baga dhorke. Dhumarratti garuu murtee tokkorra geenye. Jireenya keenya lamaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf deemuun qaba jedhe. Eegaa wal mormii hedduu booda yaada moohotaa isheen na dhiyeessite anis hayyama kenneef. Tana qabu. Waggaa 2 qofa akka turtuu fi sanbooda asumatti akka hojjennu waliigallee porososa eegal. Garuu anaaf waggaan 2 dhuma jireenya koo natti fakkaata. Eegaa turtii ji'a 5 booda boontuun Suudi Arabiyaa deemuuf kaati. Baay'uma keessi koo dhiphatee yaaddoo hamaa keessa gale. Yeroonis gahee guyyaan balaliyaa ishee imimmaan haqataa Finfinnee Boolee Irpoortii duratti addaan baane. Isheenilleen deemtee anis sirba Anawar banadhee miira gaddaatiin of duuba deebi'e. Guyyaa gargar baane san guyyaa akka malee yaada keetiin booha. Ani kunoo har'allee kanin si gaggeesseef dhaqee dirree Boolee harcee imimmaan yaa'ee ture galee. Guyyaa gargar baane san guyyaa akka malee yaada keetiin booya. Ani kunoo har'allee. Eegaa kophummaan ji'a 3 na waaddee anis kophummaa hamaa keessa gale. Karaa miilaan Suudi Arabiyaa deemuu murteesse.
taasisee dhimma kana garuu isitti hin himne ture. Ofii koo qofaanin mari'adhe. Anis karaa seenee imala koo Adaamaa Dirree Dawaa Jabuuti taasise. Garuu salphaa hin turre. Jabuuti yoomuu geeyu harka dallaalaa jalatti kufe. Maallaqa qarshii 30,000 kafalee rakkoo hedduu booda Yaman gahe. Dararaa karaa sanii namuma karaa san deeme beekuuf haadhiisuuyi. Eegaa Yaman ji'a 3 ture. Amma boontuun maallaqa Suudii kafaltee riyaala 3,000 magaalaa Riyaad na geesse. Isheenis Jidda, anis Riyaad osoo wal hin argin waggaa takkaa fi walakkaa lakkoofsif. Eegaa hojjechiistonni ishee bira jirtu namoota gaariidha. Haadha warraa fi abbaa warraa tahuu keenya amananii akka wal arginuuf nuuf hayyamanii. Anis imala koo Jidda taasise Riyaad irraa. Garuu osoon ishee bira hin gahin poolisii Suudiitiin qabame. Wayii waan shurxaatiin guutemu. Ji'a 4 mana hidhaa keessatti dabarsee gara biyyaa gale. Garuu ammas jireenya irraa akkaan abdii hin kutanne. Boontuun na gootee hawwii jireenya koo naaf taate. Akka ani piroosesa karaa seeraa qabeessaan eegalee Dubaay deemu natti hime. Anis piroosesa yeroo gabaabaa keessatti xumuree bara 2015 Dubaay deeme. Dhamaatii hedduu booda boontuu ofittiin fuudhee Suudi Arabiyaa irraa Dubaayitti. Amma abbaa ilma tokko taane isheen ilmoo guddisu, anis akkuma nama kamuu taree bulee jireenya itti fufaa. Akkasii faamilii seenaa mucaa kana akkana fakkaattiin isiniin jaa. Irra deebi'ee warri mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godhuun isiniin jaa. Hin dagatina. Unoo hanga xumuraa kana fakkaattiin isiniin jaa. Warri paartii 2 hin laalinna deebi'aa paartii 2 laalaan isiniin jaa. Kongotaa sadaffaa kan xumuraati jechuudha. Wallaahi seenaa isaa hedduu takka natti tolte. Baxaamitti hedduu natti tolteen isiniin jaa. Akkasii faamilii seenaan xumuraa tana fakkaattiin isiniin jaa. Warri ilaalmaa laaltan like naaf godhuun dagatina isiniin jaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan turaa. Bye bye.